Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota Jorgoo Tube. Har'a immoo asoosama gabaabaa mata dureen isaa dirmamuu jedhu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Dirmamuun kutaan tokkoffaan kunooti. Barreessaaf seenessaan Biqilaa Mitikkuu kutaa tokkoffaa hordofaa kunooti. Maqaan ishee Siddisee jedhamti. Ijoollummaa isheetii kaastee hiriyaa ishee Qannoo jedhamuun wal barte. Wal baruu duwwaa osoo hin taane wal jaallatanii bifa ho'aan jaalala umurii ijoollummaa dhamdhamachaa waliin guddatan. Qannoon nama jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti haalaan jaallatamaa fi ofiis nama kabajudha. Garuu ijoollummaa isaatiin maatiin waan irraa boqotaniif jiruun itti ulfaachaa innis wal'aansoo ittiin qabaa guddate. Umurii waggaa 19ffaa gaafa ga'u qofaa jiraachuun baay'ee itti ulfaatte. Maarree hamma egaa jaalala mi'ooftuu Siddisee waliin qabuun gammadaa jireenya maatii hin qabne jiraachaa jiruun faallaa itti taate. Yaadni isaas fuudhi ittiin jette. Karaa biraan ammoo yoo Siddisee hiriyaa isaatti kana hime natti mufattii laata waan jedhutu itti dhaga'ame. Guyyaan facaasaa tokko guyyaa isaan itti wal arguuf wal beellamatan ture. Guyyaa kana ganamaan ka'ee yaada isaan wal lolaa oole. Itti himu moo dhiisuu? Yoon itti hime ammoo natti mufattii laata? Haa mufattu malee ittuman hima. Bultii ijaarrachuu dhiisuus hin danda'u. Yoo mufatte ammoo akkamiin godha? Eenyutus walitti nu araarsa? Utuu jedhee of gaafataa ofumaas ofiif deebisuu sa'aatiin beellamaa dabarte. Yoo dammaqee of yaadatu aduun dhiiteetti. Amma immoo yaada Siddiseen waan hin gowwoomseef natti hin araaramtu jedhuun yaada gara biraa keessa gale. Siddiseenis bakka beellama isaanii deemtee achi teessee yeroo teessu kanatti hamma dhufa. Garuu immoo duroo isatu na dura dhufa har'a waa rakkateera malee. Utuu rakkatees ammoo Qannoon nan obsu na jibbe malee maaliif immoo na jibba? Maaliin isatti balleesse jettee yaadaan jooraa ooltee yoo kaatu aduun itti dhiiteetti. Yeroo teessee eegdu kanatti wanti isheen argitu Qannoo itti fakkaata. Sagaleen isheen dhageessus sagalee Qannoo itti ta'a. Galuuf jettee kaatee yoo ol jettu lafti akka dukkanaa'u taateetti. Siddiseen naatee maali guyyaa har'aatiin guyyaa tokko jedhu moo walakkaa guyyaa jedhu? Yaa har'aa jedhaa karaarra buute. Isa galuuf karaarra jirtu ammoo utuun Qannoon argin galuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Achi deemeen ijoollee bakkee jirtutti ergadha malee jettee qofaa akka maraatutti gungumaa deemte. Utuu deemtus dukkanaan deemuun waan itti ulfaateef gufuun miilla ishee dha'uun miidhe. Xiqqoo teessee boqottee yaadaan tilmaama Qannoon yoo natti aaree jira ta'e yeroo natti dhufu nan dubbisu jedhu tilmaamaa deemti. Utuma deemaa jirtuu nama ibsaa qabatee deemu tokko fuula ishee duratti argite. Yeroo kana naasoo guddaatu itti dhaga'amee dhaabbatte. Namni isheen of duratti argite isheen hin barre malee Qannoo ture. Qannoon Siddisee barbaaduu deemaa jira ture. Garuu waanin beellama ishee ooleef natti aartee na dubbisuu diddee dhaabbatte jechuun sodaatee dhaabbate. Siddiseenis namatu na eeggachaa jira jechuun miilla ishee meelate lafarra butaa baqatte. Qannoonis naasuudhaan lapheen dhiitattee Siddisee koo har'a dhiifama naaf godhii lammatatti hin deebi'u jechuun iyye. Isheenis sagalee Qannoo ta'uu gaafa barte ofirra galagaltee gara Qannootti fiigichaan deebitee hammattee dhudhungattee hammannaan walitti camadde. Wanti ta'aa jiru Qannoo dinqisiise. Ani waanin ishee gowwoomseef hin sodaadhe natti aarteettis jedhee isheen garuu hin dhiiste moo mucaan maal taate jedhee utuu ishee bira dhaabatuu yaadaan dhiisee sokke. Harka isaa naannessee dugda isheetti maree inni immoo dabaree isaa dhudhungatee dhiifama naaf gooteetta mitii Siddisee koo baay'ee galatoomi jedheen. Isheen gidduun sagalee hattee maali Qannoo ati garuu nagaa keeti mitii? Ani rakkoo wayitu si mudannaan malee akkanan gootu jedheen dhiphachaa oole jetteenii achumaanis dubbii jalqaban. Xinnoo wal bira turanii haasa'an. Qannoon waan isa rakkisee jiru itti himuu sodaatee utuu taa'uu
sa'aatiin halkan keessaa 5 ta'e. Siddiseenis sa'aatii ilaaltee naasuun utaaltee kaatee yoon gale manatti nan galchan sa'aatii kanaan anis maal jedheen gara manaatti adeema jetteen. Innis suuta jedhee maarree kottu kaa wajjin gallaa jedheen. Akka seequu taatee sin fuudha naan jechuu keeti moo naan galle qananii koo wajjin galla jechuun kee immoo jette. Kana booddee innis waan inni sodaatee taa'u buruqsitee sin fuudha naan jechuu keeti moo yeroo jettu sagalee gammachuutiin eeyyee bareedduu koo kana sitti himuuf hin beellama kee hafe jedhee ija babaase. Kabajamoo daawwattoota keenya dirmamuu kutaan tokkoffaan kana ture. Kutaa lammaffaa qabannee amma walitti deebinutti torbeen kun torbeen nagaa isiniif haa ta'u jechaa warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan sheer laayik sabskiraayib gochuun nu cina dhaabbadha. Warran qaqqabneen ga'a kabajamaa ulfaadhaa nagaan naaf tura torbeen torban gaarii.